Bakka jirtanitti nagaan isiniif haa baay'atu. Egaa guyyaa har'aa kana USDT 25 kan kennu appilikeeshinii tokko isiniif qabadhee dhufeetan jira. Inni kunis dhaabbata akka Binance ta'ee dhaabbata reef hundaa jirudha. Kan akka Binance, OKX fi Bybit jechuudha. Dhaabbanni kun Ultra Pro kan inni jedhamu USDT 25 riwaardii kennaa jira namoota haaraa galanii fi kanaafuu isinis daftanii kanarratti hirmaattanii riwaardii keessan fudhachuu dandeessu. An amma viidiyoo guutuu akkamitti akkasiin baruu dandeessanii fi akkamitti riwaardii USDT 25 kan akkamitti akkasii fudhachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Viidiyoo kanaa gadhumaatti daawwachuu irraanfatinaa. Namoonni YouTube kanaaf illee haaraa taatan subscribe gochuudhaan akkasumas like gochuudhaan jalqabaadha. Kallattiidhumaan gara viidiyichaatti galla. Linkii isaa description boxii gubbaarra isiniifan ka'a. Ammaa garuu kallattiidhumaan iddoo kanatti maqaa keenya kan galchinu, asitti maqaa biyyaa filannaa, asitti lakkoofsa bilbila keenya galchinaa, iimeelii keenya galchinaa. Achi booddee paaswordii raffachuu hin dandeenye wal fakkaataa lama iddoo kanatti galchinaa. Erga isa galchine raawwanneen booddee as iddoo kanatti immoo referral koodii keenya galchinaa jechuudha. Kanaafuu kallattiidhumaan iddoo kanatti deebinee maqaa keenyaa galchinu. Erga isa kana galchineen booddee kaantirii jettu kana gubbaarratti biyya filannaa. Ammaaf gara olii kanatti dhufee Itoophiyaa kan jettu gubbaan kaa'a. Achi booddee iddoo kanatti lakkoofsa bilbilaatti kan isin galchitanii. Erga akka kana gootaniin booddee iddoo kanarratti immoo iimeelii keessanii kan isin galchitanii. Erga iimeelii keessan galchitanii immoo iddoo kanatti paaswordii wal fakkaataa kan irraa fanne galchitu. Iddoo lamaanitti wal fakkaataa galchuu qabdu. Erga akkas gootanii booddee iddoo kanarratti referral ID jettu kana gubbaarratti referral koodiin kinu isa kana kan isin galchitanii koodii kanatti galchitu. Iddoo kanarratti koodii kana kan isin guuttanii erga koodii kana guuttaniin booddee kinoo asii mallattoo ishii kana al tokko kilik gootu inni ibsitu ishii erga ishii ibsinee booda asii kinoo register kan jettu kana al tokko kilik goona. Achi booda gaafa akka kanatti galtan asii kinoo OTP sin gaafata. OTP kana gaafa sin gaafatu iimeelii keessan gubbaarra deemtanii koppii gootu. Koppii erga gootaniin booddee OTP kana gubbaarratti paste gootu login jennaan. Akkuma kinoo agartan iddoo kana gubbaatti nu baasii jira. Asirratti USDT hammamii akka nuti argannu nutti agarsiisa. Iddoo kana gubbaarratti riwaardii hamma nuti argannu nutti agarsiisa. Erga kana akka kanatti xumurreen booddee gara appilikeeshinii keenyaa deemna. Appilikeeshinii keenya seennee appilikeeshinii kana Play Store gubbaarraa buufachuu dandeessu. Achi gubbaarraa buustanii appilikeeshinii keessan galtu jechuudha. Erga akka kanatti login gootaniin booddee asii kinoo asiit kan jettu hin jirti. Ishii kanarratti al tokko kilik gootu. Erga gootanii asii riwaardii kan jettu jala galtu. Riwaardii keessan jala gaafa laaltan asii USDT 25 akka qabdan isinitti agarsiisa. Kanaafiyyuu isa kana asii withdraw gochuudhaaf maal gochuu qabdu iddoo kana dhuftan KYC akka guutuu qabnu kan inni dubbatu. Kanaafuu iddoo kanatti deebinee kinoo gara kana dhufna. Gaafa iddoo kana dhufnu kinoo asii KYC akka nuti raawwannu nu gaafata. Kanaafuu get started kan jettu xunna. Iddoo kana gaafa dhuftan waan gurguddaa sadii akka gootas sin gaafata. Inni kunis KYC kan isin ittiin xumurtanidha. National ID yookiin immoo paaspoortii qabaachuu qabdu. Isa kanaan verify gootu. Verification isaa banamuudhaaf guyyaa muraasota hafa. Guyyaa inni banamu verification kana raawwattanii maallaqa keessan gara exchange barbaadanitti withdraw gochuu dandeessu. Bifa kanaa USDT 25 fudhachuu dandeessu. Namoonni peejii kanaaf haaraa taatan ammayyuu subscribe gochuun irraanfatinaadha. Informationiiwwan garaagaraa haaraa ta'an yeroo yerootti kanas biraan galu ta'a. Amma yoo nuti waan wajjin turtaniif galatoomaadha. Bye bye.